oomishaa jiru dinnicha adda addaati fi shunkurtii qullubbii adii waan akkasiiti kan inni oomishaa jiru. Kuntaala lama naafeen tureeyyu kuntaala 46 ba'ee gatiin isaas ba'eessa ture baay'ee na fayyada. Maatii kiyyaafis hin ta'e anaafis naa ta'e gabaafis immoo baay'ee fayyadaa ture. Laga jallisii dhiiseetuman bishaanuma boo'ee tokko san waraabeen dhugaadha akkuma 42 argadhe irraa timaatimii sanarraa jecha isaantu irra deemee nu agarsiisa kunoo akka daadhii utuu kana dhufanitti kan akkanaati isaan irraa baradhe kan isaaniitu nu caalama sanuti jennee dhaqnee suuqirraa binnee jenneetuma dhaaburra kan isaan nu gorsantu kana wayyaa kan isaan nu gorsantu caala malee inni achi binnuma faayidaan qabu kan isaanii. Bulaan ganna qofaadha kan inni hojjechaa ture. Sun immoo hirkattummaa jalaa waan baasuu hin dandeenyee fi wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti ganna qofaan hojjetamee bu'aa guddaa fiduu waan hin dandeenyeef boonas itti dabalamee iddoo bishaan galuutii danda'u hunda potenshaala qabnu hundaa cuunfinee sanarratti hojjetamaatii jira jechuudha. Hojiin kun gama lamaani kan inni hojjetamaa jiru. Hojii kuduraalee adda addaa kan oomishamu jira. Sana keessatti hektaara 95 karoorfannee jirra. Sana keessaa gara hektaara 36 amma facaasneetu jirra jechuudha.